Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa sinaa qaqqabu jecha warreen chaanaala koo faaraa taatan subscribe gochuun maatitaa warreen kaan like share comment gochuun na jajjabeessa wantoota gadi lakkisuu irratti yaada naaf kenna tarii dogoggora raawwachuu danda'a isa irratti immoo yaada keessan naaf qoodanii kan na sirreessuu danda'u isinii waan ta'eef jechuudha. Har'a immoo walaloo gabaabduu tokko isinii qabadhee dhufee mata dureen isaa jiruu guuteen guunne. Jiruu guuteen guunne isa dirbabaa jirtaaf duuteen duunee afuurri sababa atoo nyaatteen quufnee garaadhaan si sobaa garaa fi yaaliin gaaf tokko ni guuta saba kee hin ganiin booda sumatti galta yaa gantuu yaa galtuu yoomuma sii galaa kan kuttee hin bartu ormi yoomsii filaa mee garaatti dhiisii qalbii kee guuttadhu mee karaa sobaa dhiisii ka'ii fi fincilii ofirraa dhiibbadhu qoodamaa siilaataa ambaa saachi gatii didii fi fincilii cancala saakutii daangaa sitti tolchee maa sochii si dhoowwaa daanyaa seeraa tolchee maa hidhee si dhaanaa jedha. Galatoomaa isinin jaaladha.